namtichi kun bashannanaaf biyya Kooriyaa deeme san booda mana hidhaa seensifame. Maaliif akka seensifame maal akka balleesse badiin isaa maal akka ta'e hin agartanii mana hidhaa hojii cimaa wajjiin seensan san booda dhiifamas gaafatee jira mootummaa biyya sanii. Beg you for your forgiveness. Maal balleesse jettee yaadda? Tole irra deebiidhaan harka fuunee jirra. Har imalli kenna gara North Kooriyaati. Mootummaan biyya sanii Kim Jong Un jedhama. Yoo maqaa isaa seeraan kaa'amu ta'e. Almuhim Kim Jong Uniin kun ummata biyya isaa hacuucee jiraachisa. Biyya san keessatti maaltu raawwatama? Ummanni akkamitti akka jiraatu nama achi dhaqee qofatu beekuu danda'a. Li'aannu waan biyya sanii wantoonni dubbatan waa hedduutu jira. Namtichi nama rahmata qabu miti. Maqaan abbaa isaa Kim Jong Un keessaallee Kim Jong Un attan obboleettiin Kim Jong Un fakkaata. Almuhim namticha zulmiin isa biratti eebba aadiidha wanni martu. Namticha akkana mataa biratti sanii beektan. Ka qurxiin isaa akkana viidiyoo kana ilaalee booda balaa nutti akka hin buufne. Akkana qurxii kan murate san. Almuhim qurxii akka isaa san yoo kan murattu taate mana hidhaa keessatti abadalaa bidiin shanta siqaayii ajaa'ibaa waliin jechuudha. Gabaabin nammee wantoota biyya san keessatti dhoggaa ta'e isinitti hima. Fakkeenyaaf biyya san keessatti jinsii godhachuun dhoggaadha. Akkasuma intarneeta fayyadamuun dhoggaa, feesbuuka, yuutuubii maaliin kunniin dhoggaadha. Intarneeta fayyadamuudhaaf hayyama baafachuu qabda mootummaa irraa. Ammallee mana hunda keessatti suuraan Kim Jong Un jiraachuu qaba. Dabalataan immoo mana hunda keessatti ispiikarii wahiitu jira. Ganama wayita subii kaatu wayita mana barumsaa seennu hiriira goonee Oromiyaan jennu akkasi mana hunda keessatti ispiikarii wahiitu jira. Ganama subii gadhiifamaa katamaan hundi nashiidaa faarsu jechuu faarfannaa isaatu dhagahama. Akkasuma qurxiilee rifeensa wayita muratu dhiirri istaayilii muraasa ta'e qofaan murata. Istaayilii mootummaan hayyame qofatu jira, isa qofa muratan jechuudha. Akkasuma biyya alaa deemtee hojjechuu hin dandeettu. Yoo biyya alaa ka deemtu taate waraqaa mootummaa irraa wayita baaftu waan argattu san irraa parsantii wahii mootummaadhaa kennita. Yoo kennuu baatte immoo maatiin kee asitti lafaa wal fakkeeffame jechuudha. Akkasuma sirboota adda addaa biyya san keessatti dhageeffachuu hin dandeettu. Waan biyya sanii haga boriitti hin dubbanna yoo jenne dubbachuu hin dandeenya. Kuni ummata isaa irratti. Ammoo Kim Jong Un kun dhufee yoo ati jaalala isaa irraa hin boohin illee sin dhiisan si adaban. Wantoota inni dalage keessaa wantoota ajaa'ibaa isinitti himu gara seenaa kennaatti osoo hin seeniin dura. Itti aanaa isaatiin fakkaata badii wahii dalage. Badiin isaa maali? Walgahii inni keessa jiru wahii keessatti rafee san booda misaa'ila fakkaata moo saarukaan ajjeese. Akkasuma obboleessa isaayyuu Maaleeziyaa fakkaata Maaleeziyaa keessatti ajjeesiise marfeedhaan jechuudha. Mujrim level high jechuudha. Ka fagaate jechuudha mujrimmaan isaa. Almuhim gara seenaa kenna haraa kanatti haasennu namticha Hatuu jedhamu tokkotu jira. Biyya umriin isaa waggaa 20 biyya san ziyaaruudhaaf deeme. Jalqaba wanni hunduu aadiidha. Suuraa isaa wajjin laalla. Jalqaba isinitti hime mucaan kun Hatuun jedhama. Umriin isaa waggaa 20 gara North Kooriyaa deemuu barbaade. Wanni hunduu bareeda ture, bashannana gaarii ture. Haga inni waan ajaa'ibaa wahii dalage jechuudha. Hatuun kun yakki inni hojjete wanni guddaan dilbiin inni hojjete maal yoo jedhu alma akkasiin siniin jedhe san waan mootummaadhaan walitti hidhama. Hattan yoo ati hoteela qabattee jiran biyya san keessatti hoteela tokko jira. Hoteelli sun ammoo ka mootummaati. Akkasuma gaardiileen achi keessa jiru hundinuu poolisoota warroonni kaameraa haya arasaati ati qotottorii jala jirta. Hattan ziyaaraa yoo deemte bashannanaaf jechuudha. Almuhim Hatuun kun fayyaalessi maal dalage? Liiftiidhaan ol bahee karaa wahii keessa deemu funduuqa qabate keessatti osoo deemu jechuudha. Barreeffama wahii arge. Barreeffamni sun maal jedha? Waliigallee harka tokko taanee tokkummaadhaan biyya teenya haa guddifnu Kim Jong Un wajjin laalee bira taree suuraalee wahii arge. Suuraan inni arge kun suuraa Kim Jong Uniiti. Hin arge suura matana fuudhee lafuma kaa'e. Homaa wanni inni godhe tokko hin jiru. Tanuma badiin isaa.
سنبودا قابي وقاميكا والله كلامك سنتين المهم فيديو لله ليفتي دان البه ليفتين إني قبته البه كون سلا بك كان دفوهن قبو دوغار بريفمنكم مال جرا حركة كتاني كيم جونغ اون والانبياء قدس نجرا إني أسيتي دفه سورة وهي تجرا سورة تنفذ بربادي وكاهتو بربادي نفكاتا لكن كاميران يرو باي سكاسته سنبودا وتادر لما فوده يرود ماتي فويتا غر وتادر لما فوده ديمي جدا نمتجي كون سنبودا وتادر لما فوده ديمي لكن فرد بيت توني دبته اسن أجائب سيسا سنبودا فرد بيت تياتي ارك فرد بيت تياتي وني اني اجت دبته وانما أجائب سيسو أكنا جدي أني دوغونغورا جيروتي يكيست دوغونغورا تكا أكنا دوغونغوري همبيكو ديفا مناغودا يا موتما بيا كوريا جدي كرته سنبودا مال جدي واف ميديان بي أمريكا رت أجرو نصبدي كان أكوان إنسان جدي جدني چنكني وحيدتي جتة كنا جتشو دندي ميوان جدي ولين حالالو I entirely beg you, people and government of the DPR Korea, for your forgiveness. Please, I have made the worst mistake of my life, but please, I never should have allowed myself to be allured by the United States administration. جتشي سادة جيتني جرتن جتشا كان بودا وكانت توليسا نريدي فمقافته جرى سلافو ديسو قبني لكن حتى أمريكان هما قوتشو فيه هندن ديني أتشي إساباسو هندن ديني موتمان لو كافر ديبيتين بيسري وقا كودشان اتمرتيسي وقا كودشان هجي چما وجين اتمرتيسي هجي چما وجين اتمرتيسي يعني سكاي وجين هجي حجتا سنبودا وقال ما بودا قربي إساتتي ديبسن لكن ويتبي إساتتي ديبسن أكا ويتبي إساتتي ديبسني أكا متكا ديبسن فيديو كنا لالا سنبودا ويتقربي إساتتي قلچن كنو حالا كنان قلچن وفن بيكو ققبي جرا لكي هنجرو كنو حالا كنان قلي نمتچا ميلان ديمو أكا نديبسن سيكاي في چنكا أچكيسا سنبودا هندوي قويا جها بودا يچو قويا جها قفا توري دكتور تكتين تمال جتي دقيقة أفرغوت ولاف أكسجيني أصوهن أرغتين تري سبب سنيف ققبي لكن ونسون إسابائي وانشين كيف غردوا إسا أوفي جتي دبت نمتتين سن تولي أوتون أكسيت دوي لكن وني هبن نسينا كان إرى نما بيا أرما سنو بيا أمريكان لمي يسيتوكو بيا ألايو كجراتو تاتي بلا بوستي دي فتي لكن نمجسن هركا فولو هندن نمجسن اوتون كن هغا چنقمير يعني سقاي ارغير عذاب ان ارغير عذاب وقالم كيست سو وقا كرشنتي اكو متايچو وقالم كيست سقاي هغس كو ارغي غاف غلمو ريف فغل چمچا دايما عمر انسان ديقدم ويتركو ديقدم لما يچو سنبودا ويتبيتي غلي غويا جها قفتاي دوي دكتور تتريفو اگرتن سن مال جتي سمو اسا أكسجين جرى سموه إساء أصوين دقيقة يعني أكسجين قام إساء كيسا دقيقة أفرغوتود أفتنبوت إساء يعني ما لك قلنا نبيكو المهم دقيقة أفرغوتود أف أكسجين هن أرغني رقاق أونا أكين كسته يعني ويتي إساء للرقاق أبن جتة دبتي لكن رقاق مال فيدين ندو إجرى يتشودا كنافو موتما كن حقام أكا موتما أمباغنني جنانسان تاي كان الرأيو بيكون دندتان حتى أمريكا نون صداتين لأنه إنك كان جاء نيكون سينيك قديس سينيك والله سينيك قديس تراسيكي جلا جرافا جلا المهم نتيجة مراتو لكيم جونغون أما يو إني أنقو كان كقديسو تاي يوكا إني واكتا وذات هاقا دوت يعني سوتو بلجا لكن يو إني أنقو كان كقديسو تاي يوكا كدو تاي أبالتي إسا كيسا دوبا هندبا منتاكجر إسين أمو ربي أنقرم في دينين جل النموني واي إسي بيكن إسا جالا إني مال بدادة جل إسا جالا مقامي جالا بدادة كنافو ربي نسلي سيلي دبها المهم سينان نورث كوريا كان فكاتي قبابنا ربي أتشلينا من في دين نغانو لا يوسين التوالي لايك شير سبسكرايب بوچون دقتنا سينان براتنا قولي تيموتي نغان نافترا